Akkam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya jechaati arrammoo biyyaatii waan kanatu qophaa'ee akkasitti hojjetamee bareede naaf ergameeti ture jechuudha. Kun akkuma argitan saayinaan nafni cilfaan nafni baallii feestaaliin nafni waan barbaachisu qopheessee jira. Hiikkaa isaa immoo walumaan eegne waan keessa jiru ilaallaatii fiduu yoo jaallattan isinitti tole warri nu jaallattan warri nu jajjabeessaa jirtan asumaan baay'ee galatoomaa jechaati. Fiduu keenya laayikii gochuun aga xumuraatti nu waliin tura. Warri haaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenya mana keenyaatti dabalamaan affeerraa keenya dhamee otumanii kennin akkasitti sururris jechaa jiru. Kun maaltas keessa jira hin jettaniire waqtiin kun egaa ayyaanni gaheetu jira. Ayyaanni gannaan gahee jira. Ayyaana simmoo toontaan iyyuu kan ayyaana qofaarratti simmoo toontaane inuma barbaachisa yeroo kamiyyuu isaa walumaan eegname kunoo feestaalii sadaffaatti hidhameetu jira. Baay'ee tokko akka adda akka ajaa'ibaatti hojjetee jira. Nama kana hojjetee egaa namni waa namaa godhee waaqaa gaditti galateeffachuu waanuma jiru. Keessattuu yeroo ammaa kana namni baay'ee tokko biizii ta'a mataa isaarrayyuu hin darbu. Abbattiin kun garuu yeroo shiraarsaa gootee waan kan akkasitti qopheessitee bareechitee kanaaf ergite eenyu akka taates immoo asumarraan isinitti himaa jechuudha. Kunoo waa barbarree baay'ee bareedaa ta'e akkatti fooliinsaa funyaan keessa nama badu waan addaati jechuudha. Xishoon na ajjeese viidiyoo jidduutti dhaabee axxifadhee ol fuudheetu samaa itti na rukutaa ture jechuudha. Argitanii kunoo akkuma argitan axxifoon na qabachaa jira. Akka kanatti egaa barbarree baay'ee bareedaa ta'e hamma isaan beekanii baay'eedha. Kiiloo meeqa akka ta'e hin beeku. Akkasitti qopheessitee kanaaf ergite. Tibbi kun ayyaanni gannaan dhufaa jira. Ayyaanas immoo miti egaa barbarree malee nyaanni akkan hojjetamne keessumaa biyya keenya keessatti ni beektu mitiire. Yeroo kamiyyuu taanaan barbaachisaadha. Garuu ayyaana faana wal qabatee kanaan sababeeffatee akkasitti naaf erguushee fi baay'ee tokko galatoomii jechuutiin barbaada. Ani gaa barbarree faashiroofa waan akka kanattidha kananii naqu jireenya mureef jalqabna. Idduutti viidiyoo kanan dhaabee fi gabaatu natti dhufeenii qosoqqosuu dhaga'ee gadi bahee deebi'ee jechuudha. Mana keenya yookaan immoo biyya keenya keessa baadiyyaa keessatti miti yaani kanan guddadhe ni beektanii. Maatii biroo jirru qamaxxoo qabee waan jedhamu wayitu jira. Akka ammaa kana laastikiin biyya keessan baay'een jiru waan akkasii. Isatti kan nam jechuudha. Waan akka barbarree qimaqmii mi'eessituun garaagaraa waan akka shiroo wanti hundumtuu qodaa mataasaa qaba jechuudha. Akka ammaa kana feestaalirraa miti kan nyaatamu amma immoo barrii fideennaan eegaanis immoo tokko hidhee jalqabeera miti hidhee jireenya immoo damaqi gochaarraa akkuma sinuma beektanii sinuma waliin amma axxishoon naaxxiffachiisuuf jedheetu yaada keessa nagalchaa jira. Kunoo feestaalii jala oolchee baaldii kanatti naqachuufanii ilaalee firiijii keessa kaa'uun koo hin oolu maaliif barbarreen akkasii waan akkasii yoo rafa ture duud immoo maal jedhu warra araboota tokko wanta taati tokko wayii keessatti babbaate jechuudha. Yoo ture barbarreen kun immoo baay'eedha. Yaa fuulduratti immoo karoora baay'ee qabnaa isanaaf immoo barbarreen kun hin xiqqaata. Ammaaf garuu hagan irraa fayyadamaatuma kanaaf immoo firiijii keessa kaa'u fuulduratti immoo itti dabaluun kolli hin oolu. Kunoo akka kanaatti qodaa kanatti naqachuuttan jira jechuudha. Eenyutu akkanaaf ergeen isinitti hima nama adda nama ajaa'ibaati. Namni kana naa ergitee obboleettii abbaa warraa sayyuu jechuudha. Ofirraa haftee yeroo shaarsaa gootee akkasitti qopheessitee bareechitee namatti na ergitee namarraan daddarbe kaleessaa na bira qaqqabee sarpiraayizii na gootee asumarraanii galatoomitti naa jedha. Barbarreen egaa yeroo ammaa kanatti anillee ergan dhufee ji'a lama fixaan jira miti yeroo sana sammuna sana naannoo 100 ture jechumaan 150 galee achi 8 achi 1000 galee jechuudha. Kiiloon tokko inni baranaas immoo dhufeera jedhan egaa isa mana bayee toontaan inni baranaas immoo dhufeera jedhanii ayyaana jalamoo wanti hin daballeen jiru ayyaana gannaa baalee fi lafita kana dhufaa jiru wal qabatee kiiloon 1,000 galeetu jira. Kun immoo kiiloo meeqa akka ta'e hin beeku. Akkasittiin hojjettee otoo yaadiin akkasittiin naaf ergitee na qaqqabsiistee jirti yaaddoo tokko malee. Egaa ayyaananii waggaa dheeraa booda barana yoo waaqayyo jedhee maatii koo wajjiniin dabarsuudhaaf baay'ee ariifachaa jarjaraatiin jira jechuudha. Nu hunduma keenya sinillee nullee nama kamiyyuu waaqayyo hunda keenya nagaan achiin nu haa ga'u. Isin affeeriitii jira kottaa bakka jirtanitti isiniifan ergaa jechaati.
maatii keessan isinillee ayyaanni hin gahine egaa waan gochuutii qabdan daftanii ayyaana wal qabatee waan baay'eetu dabaluu waddaduu danda'a waan ta'eef biraan qaqqabsiisuutii dandeessu hojjetamaa isaallees yoo ta'e akkasuma kan hojjechiistanis immoo yoo ta'e akkasuma buna bituudhaan, sukkaara bituudhaan, zayitii bituudhaan, barbarree bituudhaan, shunkurtii bituudhaan maatii keessan sarpiraayizii gochuutii dandeessu. Amma gaa sukkaarri xiqqoo dabalee kiiloonii 200 irra jira. Zayitiin abbaan liitira 5,108 jira, 7 jira. Dhaabbataan isaa garuu 750 jira. Bunnis immoo akkaataa garaagarummaa fi gabaati malee inni baranaas immoo galee jira. Inni baranaa 950 haga 1,150tti jira jechuudha kiiloon tokko. Inni mana ba'an immoo sayyuu kan inni ture 1,200 akkasitti jira. Bunni baay'ee dabaleetu jira. Isaan kana keessaa kan filattanii bittaniitti maatii keessan sarpiraayizii gochuutii dandeessu. Kun akkuma argaa jirtanii barbarree koo as kanatti naqadhee baalli 2 ta'e. Yaa'u kana takkaatti fixuuni turame tiree kanaafuu firiijii keessa taa'uu qabanatti fakkaata. Isa kana itti yaada ammaaf kana qabadhe isinii dhufe kana fakkaatu irra jaallattan isinitti tolee nus nu jaallattan nu kabajjan viidiyoo keenya laayikii sheer gochuu asxaabastaatii keessan yaada keessan qaqqaalii gaggaarii koomentiirraan nu qaqqabsiisuutii dandeessu. Warri maatiin ta'an immoo isa maatii ta'aatii gara mana keenyaatti dabalamaa jecha viidiyoon koo xumuree jira. Nasinii gaggabaabsa biraatii nagaan dheebee dhufuutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa jecha baay'ee.